Harkafuni akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota keenya jaalatamu. Nageenya keenya kan kabajaa fi ulfinaa bakkuma jirtan maratti isin haa dhaqqabu jecha seenaa hayyoonni Oromoo bifa kitaabaatiin barreessanii kaayan kan isin biraan geenyu taati. Hamma xumura sagantaa keenyaatti nu waliin daawwadhaa kan isiniin jedhu anis Muhammad Ahmadi. Gamanumaan akka nu daawwattan kabajaadhaan isin afeerra. Biyyoota addunyaa irra jiraannu kana irratti namoonni biyya isaanii jaalatan hundinuu halkanii fi guyyaa lammii isaanii tajaajiluudhaaf osoo haara hin galfanne boqonnaa takka malee hojiidhaan kan dabarsanidha. Boqonnaan isaanii kan gammachuudha. Hojii isaanii feenxaan baasanii lammii isaaniitiif seenaa gaarii hojjechuudhaatu isaan gammachiisa waan ta'eef jecha namoonni hoggansa garagaraa sadarkaalee adda addaa irra jiran kan biyya isaanii jaalatan halkanii fi guyyaa yeroo ciisanillee hojuma isaanii kan yaadanidha. Haa ta'u malee akkuma isaan biyya isaanii jaalatanii hojii jijjiiramaatiif hojjetanitti warreen guddina isaanii kana sakaaluudhaaf jilbibbacheessuudhaaf halkanii guyyaa shira itti yaadus hedduudha. Hayyoonni jajjaboon kun garuu hayyoo isaaniitiif daandii isaaniitirra imaluu malee akeekaa fi hayyoo shira yaadduudha gurraanu hin dhagayanii. If booda millatanii gocha shira yaadduun isaanii shira isaan irratti xaxxu hin millatanidha. Shira yaadduun yeroo mara isaan sakaaluudhaaf iddullee booddee injifatanii gara isaanii deebite anumaatu balleesseetiin dhiifama naa godhi jechuudhaan hirpha isaaniitirra kufte miilaa kaatee hanga mataatti dhungachuu kan barbaaddu hedduudha. Kanaafuu yeroon beekan biyya jaalatu beekumsa isaaniitiin biyya isaanii guddisuudhaaf ka'aa mariidhaan hojjannee biyya teenya jijjiirraa jedhanii yeroo mariidhaaf yaamanillee shira yaadduun afaan tuuluudhaan nyaara gurraachomsite isaan kan millattudha. Isaanis yeroo kana shira yaadduu kana osuma laalanii arganii akka nama hin agarreetti bira kan dabranidha. Jechoota shira yaadduun dubbattus akkuma nama hin dhagayaniitti tuffatanii kan bira dabranidha. Warreen shira yaadan kunis yeroo booda ifumaaf qaanaawanii gaafa injifannoon hayyoottan biyya isaanii jaalatanii ummata isaanii biratti olaantummaa argatte shira yaadduun isaan sakaaluudhaaf kaate garuu saree biddeena cirrachi duraa itti laaqamee fakkaatte kottee isiidhaa diriirfachiifte ija babaaftee kan millattudha. Hayyoonni bebbeekamoon biyya isaanii jaalatan kunis yeroo shira yaadduun hayyoota kana sakaaluudhaaf fiigdu akkasitti salphattee haftus hayyoonni bebbeekamoon biyya isaanii jaalatan kun garuu shira yaadduu sanillee ofirraa achi hin dhiibanin ofumatti as maxxanfatanii dogongora keetirraa baradhu jechuudhaan gorsa laatanii fi kan gaggeessanidha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya jaalatamu nuti seenaa kitaaba Sheek Bakrii Saphaloom hayyuu hayyoottanii kan gaafa Afrikaa kitaaba isaa keessatti jechoota dinqisiisoo inni barreesse kaa'e kan isin biraan geenyu qabannee dhiyaannee jirraati. Barruuleen kitaaba kana keessa jirtu yeroo dubbifnu akka jettutti namoonni biyya isaaniitiif tola gaarii hojjetan martinuu yeroo shira yaadduun isaan sakaaluudhaaf iyyuu shira yaadduu isaanii sanitti gaarii itti yaadanii milkeessuu barbaadan jechuudhaan Sheek Bakrii Saphaloo barreesseeti jira. Ati yoo nama faayidaa qabu taate yeroo mara ni arrafamta nis ni faarfamta. Yoo kana lamaan keessa hin jiraanne taate ati duraanuu nama dhalatee miti nama duniyaarra hin jirre jechuudhaan barruu kana keessatti dubbataniiti jiran. Yeroo hayyoonni biyya isaanii jaalatan milkaa'ina lammiin isaaniitiif gammachuu keessa galan shira yaadduun isaan sakaaluudhaaf garuu akka waan haati irraa duuteetti gadditee mataan lafatti deemti jedhee barreesseeti jira. Addunyaa tanarra namoonni waa beekan martinuu hammam fedhallee aangoo qabaatanis hamma fedhallee qabeenyallee qabaatan lammii isaanii tuffachuun ittumaa'uu hin dhaga'amtu jedhee barreesseeti jira. Kanaafuu hayyoonni waa beeku martinuu lammii isaanii kan tola yaaduufii fi kan hamtuu itti yaadullee ijuma tokkoon ilaalanii milkeessanii jiraachisuu barbaadan malee hanga jireenya isaanii shira tokkollee itti yaaduu hin jaalatan jechuudhaan hayyuun kun barreessee kaa'eeti jira. Hayyoonni biyya isaanii jaalatan kun yeroo lammiin isaanii guddinaaf tattaafatte bakka gaarii ga'uudhaaf yaaddu garuu harka isaan qabanii utubanii galma isaaniitiin ga'uudhaaf carraaqqii guddaa kan godhanidha jechuudhaan barreesseeti jira. Yeroo milkaa'inaaf hojjetanii bu'aa bayii keessa dabruudhaaf dammaram gufuun isin mudattullee arrabni shira yaadduu akka qoree horofa keessaatti isin waraanullee isin hin millatina. If
booda hin laalina daandii galma keessanii ga'uudhaaf imala keessan itti fufaa malee if booda hin millatina shira yaadduun booda deebitee dhiifama isin gaafachuun hin hafu jechuudhaan hayyuun hayyoottanii sheeyni sheekotaa Sheek Bakrii Saphaloo barreesseeti jira. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya jaalatamu qophii waa dinqii keenya qopheessee dhiyeessuudhaan hanka isinii waliin ture Muhammad Ahmadi torbayyoo rabbi je qophii wal fakkaataa biraatiin hanga walitti deebinutti har'aaf gama kiyyaan nagayaatti.